Wasia futura. Wanti siya futura. Amatana chilana da kuno jo begara to bi pasang to ta. Ela kana undu mai tenta. Gera. Wasia futura mai kabenya ke undu ma gurguru da ke wara da mani fere kwatu na bugawi. Kabenya ke undu ma wara da mani fere gurguru da fira. Wara kana kan sabab disa badanu ma biya wa karatu si ko pae chira. Amin jelaga. Jadi awal itu mah pada kabenya ke undu ma ida. Gurguru wara de ga da fira. Yo kasgo de na. Badanu ma biya wa karatu. Si ko pae chira ida. Ada wa kayo ay tifam. Kanafi daki wara de ga da fira badanu ma gudda wa karasi ga dai. Badanu ma gudda biya wa karasi ga ida. Tidak. Suara sejak cuma Yesus isi sokeya. Kota Yesus na cuma isi sokeya. Kota Yesus jalan-jalan lali bertut. Enam bertut ni. Macam curang. Suara semua mawa kayak galur ragali kawalin mau kayak sebab sebab nani deh. Macam curang. Enam. Ya si bayan itu mawa kayak galur ragali. Bisu biar kami nyampai ul kawatin nam ni Yesus pada kita nak. Bertudah gapi budak, bertudah baik budak. Sabab bisa impaiera warna Roma tikar ko pamaniyo jila tani yuka beda kau. Cikile warna Roma jila itu mamayo jila tani yumo cine neron an baik di pamaniyo yuka warna no. Boa di Spain yuka dor semani yuka di para Roma ti mo tici warna mo tici neron para jata makes alo tak Kristus boda kaya ni mo karena jadi sama macam bolot dah. Ini seperti orang Roma. Erga amma kana tae. Apa mesti mau timbawa kayak 36 nama. Akai jun Yesus Kristus sores mau timbawa kayak 37. Ulfina wa kayo male warna janatan tu mau timbawa kayak 37 sabi. Abinyo wa kayo kay sanjiri warna kaban tu mau timbawa kayak 37 sabi. Kristus ino kesa warna kamne tu. Jirenya bara-bara cala kabenya sani warra jallatan jirenya bara-bara cala ofisani warra jallatan jirenya bara-bara cala malum pasani warra jallatan tu mootumma waaqayyo tinkalan jechuusa maka waaqayyo bara-bara na itu male jirenya bara-bara tinggalan warri wo kabenya kaban warri nyaatani bulan warri omgaan jechuu waaqayyo paguddaa eebbifama kan jiran kuno amma dhuma jalallee warra faalame male akkuma biyya lafaattu sooresi beekamaa peete amma kuno baffala mani odu baay'ee dhadhagaa irra malee illuminaati baay'ee fudhatanii haala adda addaan dhaloota mancaasurra jiru malee haala faashinii barichaa warra burjaa ja'an baay'ee keessa warra gaggalan argaa irra malee baay'een isaanii warra waaqayyoo qaban warra Kiristoosin qaban warra ulfina waaqayyoo argan warra akkasii sooruma biyya lafaanuu baay'ee deemaa ture waaqayyoo gadadootti nama waamu waaqayyoo jireenya gadadoo nama jiraachisu waaqayyo akkati jiitoftee jiraattu barbaadu waaqayyo akkati beela'aa jiraattu barbaadu qabeenya Kiristoosin giddu galeessa godhate akkati qabaattu barbaada waaqayyo. Haleluuyaa. Ameen jedhama. Qabeenya Kiristoosin giddu galeessa godhate akkati jiraattu barbaada. Kanaaf Kiristoositti maxxanuun hundumaa caalaatti waaqayyoon waaqarraa kaasa. Dubartiin kun waan hundumaa isheen Kristos itu amat ante farka shekulah te mana waaqayyo gama shelat Kristos lafake. Haleluya. Hikabu duwada onada gatti deebi'u hikabu warri jettan harki keessan haalli keessan warri isin miidhe har'a maqaa gooftaa Yesus Kristos waaqayyo waaqarraa ol isiniif haa ta'u. Ameen. Waaqayyo waaqarraa ol isiniif haa ta'u. Ameen. Waaqayyo waaqarraa ol isiniif haa ta'u. Ameen. Kaadhaa badde kadhanna. Waaqayyo